Qaama saalaa Yesuusis Waaqayyoon dhiiressa godhee tuume qaama saalaatii wajjin kan haati isaatu harmeen isaatu ilma isii guyyaa 8ffaa irraa goote. Waaqayyo irraa murte moo namarraa murte? Aqliin teessin fudhattu amala jabdu waan kun akka malee jabdu akkaan amma Yesuus salphisu jiru si fakkaatti. Isini kan salphisu immoo Rooza. Maaliif Yesuusin salphisna nutullee nama foonii taane Yesuus Maariyaam qola gogaasan kan Yesuus irraa akkana murte sana akkanatti irraa murte san waaqarraa murte moo namarraa murte Rooza? Waaqarraa murte? Ameen. Anis qaama saalaan qaba Waaqayyoon keessa. Eenyutu du'ee jira jedhe? Uummata du'aa isaa arge, du'aa isaa nama argetu akkas jedhe. Goobas naa deebiste waan biraa takka sin gaafadhu kana naa deebiste warra du'aa isaa warra du'ee ijaan argetu dubbate. Eenyutu rafee jira jedhe? Eenyutu rafee jira jedhe? Eenyutu rafee jira jedhe? Maaliif akka jedhe hubattanii jalqaba? Wayyo cufadhu. Hubattanii jalqaba ishii. Dan, I don't want to talk with you. That's it. Fixadhu. Nagaan boqodhu. Gaafa afaan Oromoo barattee gaafa deebisaa qophooftee gaafa kiristaanummaa wangeela keetti salphachuu dhabdee mamii shakkii dhabdee gaafa koottu then come and talk with me reality shakku yoomiyyuu ani wangeelatti shakku kiristaanummaatti shakku dubartii sirra jabdu dhugaa maaliif jennaan dhiirtii deebisaaf qophii miti hin dandeessu fixadhe sirraa laaqe isin beekna laxee manarraa barbaadu malee isin gaafii deebisuu dhabee miti hin dandeessu hin salphatta deebisuu hin dandeessu waan an si gaafadhe umrii ta'uu si gaafate umrii haadhateetiin naaf hin himtu umrii ta'eetiin si gaafadhe waan an si gaafadhe ati daqiiqaa sadii osoo gaafuma kana silaa deebiste waan arras mudatu waan atu ofitti qofaluu deemtu si mudachuu deemu akkamitti deebisaa kana ragaan akkan isin hin jenne baran akkamitti ati nama gartee ani deebisee akkamitti ati dhiira taate eenyutu du'ee jedhee fi eenyutu rafee jira jedhee lamaan gada deebisuu ilmoon ta'e taa'amuu Indebis sama? Rosa kau tak ketemu tangan gafada. Rosa maning gafada, Rosa ni debi. Rosa. Ada jira jadi. Ada mamat gede lah. Sanida mamat endet nu tiya ke nama. Ini dah benar mana yo ni manyanjir roti karte. Inggris fanjir, Mari fanjir orang muda. Wan jadi. Adilam tinis digistin orang tua. Anda ziat. Mari. Mari fan asal jiran. Tayyib. Laki amma sudah amma bekatani asal jiran. Lagi. Sini sudah makan sana ada. Okay, sini kabajan nurra qabdu. Sini gala nama jabaadha waan ta'eef kabajan waan si gaafa dana didde waan si gaafa taasitani ma. Ani sinitti deebituu sodaadde miti. Yookiin immoo dhugaa jiru kun dhugaa miti jechuuf miti. Garuu sin kanarraa barbaadan gaafa akkana ka jedhe oduma dubbisanii sulaa isaanii iyyuu dubbisanii kaanii achi gadi fidanii maal akka jedhu hubatanii inni fayyisuu waan danda'u ofitamanii waan akka fayyisuu danda'u beekuu fi inni iyyuu rafeera jedhe. Waan jedhe. Isatu rafee jira jedhe. Waan kana oduma sasii dhaqaa kana fixadda. Carana lattanii. Bayaan tani. Too much. Okay, tifu fime. Kita dogo fita nan jedhu. Achi booda gaafa kan si gaafa dogo. Inni sababa fayyisuu beekuuf akka fayyisuu danda'u osuma beekuyyuu inni rafee jira jedhe malee inni daayireekituma inni rafee jira jedhee dubbachuu isaa miti. Sini gaafa na rafee jira siniin jedhe inni rafee jira jettanii akkasitti xumuruudhaaf. Akkasii immoo miti. Inni gin akka fayyisu sababbii beekuuf rafee jira jedhe. Akkasitti inni hubattu yoo ta'e deemiin isa kanaadha. Sababa fayyisuu danda'uuf rafee jireedhe malee rafaa miti kan jiru du'aadha. Akkasitti sinii danda'ama taanaan akkasitti sinii deebisee jira. Fixattee? Malee rafaa ta'e rafeetii malee namni du'aadha. Fixattee? Itti fufaa. Fixattee? Itti fufaa. Jarri eenyu warri gartee daa'imni du'ee jira kan jedhe. Warreen sana du'aa isaa kan arganidha. Goobas. Eenyu kan rafee jira jedhe. Oh ya bosin akkamii maqaa Yesuusitti akkamitti isinitti maqaa ishee akkamii Yesuusitu jedhe. Inni salphatteetiin Yesuus jedhe goobas. Okay jara lamaanirraa ni rafee moo ni du'e eenyutu kijibee eenyu dhugaa dubbate. Eenyu dhugaa dubbate Yesuusii fi jara. Kinoola kana kaalaa yaadni keessan kinoola. Kana barbaadu deebisi yaada jedhisi ni rafee moo ni du'e mucaan. Ni du'e. Ragaa. Yesuus waa fayyisuu danda'uuf. Okay, Yesus ni kijibe jechuudha. Yesus ni kijibe jechuudha. Ni rafee jechuudha. Waaqayyoon kijibuun kijibne. Okay, namni nama lubbu nama afurri keessa jiru rafamoo nama afurri keessa hin jirre rafa. Nama afurri keessa jiru rafa. Goobas namni kun afurri keessaa beemu hin baane. Namni kun. Namni gartee inni du'e kun. Du'aadha. Du'aadha. Kanaafuu Yesus ni kijibe.
Ni fay kinoo akkamitti akka fudhattu kinoo akkasitti fudhattu No, taasisu. afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Nama du'e nama lubbuun hafuuraa fi fooniin wal keessa jiru rafe jennamoo. Nama hafuuraa fi lubbuun adda baateeni. Si wanta tokko Rafeenyaa. gaafa gochaan himta wanta gochuu qabdan tokko akka tamantan Ani goota sin gaafan. Dubbuun waan Fakkeenya caafamee isin jala akka isin galuuf. Orma isin galu dhugaa jallisaa jirtu dhugaa. hin Baay'ee isin jallisne. gadda. Dhugaa jallisaa jirtu dhugaa rabbii. Laala. Kun oduma isin galuu dhuma wanta. Du'e nama tokko ni boqotee yeroo jedhan yeroo foonii fi hafuurri adda bahu moo yeroo foonii fi hafuurri adda hin bahin. Silaashi ilma waaqayyoo jedha. Iddoo itti ilma waaqayyoo jedha. Iddoon akkasii akkasii isin barbaachisu ilma waaqayyoo ta'uu samaa namanne isin. Ani ilmarra hin jiru goba sani waa'ee ilmaatii fi ilmoo fi obboleessaa fi obboleettii irra hin jiru waan jedhe namni yeroo du'e jedhan boqote jedhan foonii fi hafuurri yeroo adda bahe moo yeroo foonii wal keessa amma naafete wayii boqonne. Carraa tokko isa qofan qaba ishee qo'a. Carraa tokko isa qofa. Arras taanaan barus taanaan Yesuus jireenya dhugaadha. Garuu amantaan isaa barbaatanis isa taanutti bu'anii na buusuu dandeessu. Surree fi carraa obboleewwan hin lallabin ka maala lallaban jiru waldaan jirtu yoon hin deemee ta'e numa deem hin dandeessu hin beeka Iddoo kamitti iyyuu wangeelaa lallabu. maa lallabuun ati dhiira taatu haasa'u maa amma tana ceeta waan siin jedhe namni du'e yeroo jedhamu namni du'e jedhan the separation of the body and the soul jedhaniin afaan ingiliffaa yeroo foonii fi qaamni kunii fi hafuurri adda ba'e akkuma gartee foon gara biyyeedha hafuurri gara waaqayyoo jedhu namni yeroo gartee adda kun lamaan adda ba'e boqotee biyyan itti salphatu yeroo jedhan sani namni lubbuun jiru kan hafuura keessa jiru rafu jira jedhan seelluu afaan Oromootittu kanaaf Yesuus ni kijibee jechuudha bakka kanatti galatoomi lallabadhu ulii bakka biraa Yesuus hin kijibne hin kijibne. Okay gaafis gaafadhu bakka okay dhaabadhu Yesuus bakka itti kijiba wangeela waan siin kennu ni fudhata jira. Jesus Haleluuyaa maal goota dhiirteen kana waan gaafii maal kana hin deebista kana deebis dura Ani sin duukaa otoo hin taane abdii duukaa san gaafadha gaaffii duukaa miti. hin gaafatama ayyee kiyyan deebistu okay nama Wambuu hojjaa siyaasii ani wangeela keessaa otoo hin taane daaratti akkatti gaaffii sin hin gaafadha. maal daadhi gaafa wangeela nuti bakka kanatti qur'aanaa fi wangeelaa saasoyna qur'aanaa fi wangeelaa isa lagasii kenna waan tokko qofa adda qabatee ceetu hin jirtu. Okay, ani kan hin jiru yommuu amantiin kee kiristaana moo islaama moo waaqeffata moo pheenxee moo ortodoksii moo maqaan yesuus moo ivaanjelistii moo protestaantii? Kiristaana keessa pheenxee moo ortodoksii? Ay, beente. Pheenxee or beentee? Isuma ammati jechaa jirtu. Kiristaanni tokkuma lama hin jiru sadii afur. Tokkoo miti. Simbiratti yoo ta'e hin beeku. Ayyee ati waldaa ortodoksii deemta moo waldaa pheenxee deemta? Kiristaana jedhamu warri beentee kiristaana moo. Jarri kun yoo arge uummanni ijoolleen pheenxeetu maa usuu hin dandeenye waan isin jedhe pheenxeen Adeellan poollaayitiin keessa mee dhaggeeffadhu ka roozaa si hojjaa ta'utti jiru roozaa cufadhu aboo cufadhu si hojjaa ta'u maquma keetu si moggaafne mirga namummaa nuuf haa kabajamu maa namummaa abiyyiin asii ta'e biyyaan bulchu jira isin hin jira biyyaan bulchu jira warra gubbaa duukaa odeessuun barbaade malee sin duukaa miti yeroo hundaa sin nama nama dirqama keetiin hojjaa ta'uuf wallahi nama islaamaa ta'een yoo hojjannaa isaa barbaade suutuma gabbuutee deemte filachuun hin jiru mana islaamaa dhufte nama amantii islaamaa barsiisuu ani waan sin jedhe naa deebisu jirta gaafii suuta akkanaan jette ani kiristaana keessa eenyu sin jennan pheenxuma teettu ete pheenxee kiristaani tokko suuta jedhe na dhaggeeffadhu maalitti amantaa jedhee sin gaafanne jaa jiran ofumaaf karaa ofitti hin dheereessina achirma wanni deebisaa gabaabsa waan sin jedhe wallagga ortodoksii yaammata gatii ta'eef kiristaana jedhama kiristaanni kamiyyuu. Dhiifama Rooza. Mirgi namummaa keenya nuuf haa kabajamu gisti keessan itti seena. Rooza waan rabbashaa jirtu sitti hin fakkaatu garuu ati. Ani dhiifama nan bu'a garuu mirga namummaatiin taasa'an kaa mirga dirqamummaatiin otoo hin taane. Lakki ilaa akki gootu Rooza hin bu'inilleedha. Manni mana keeti akki gootu irra bashiniiti fakkeenyaaf amma wallaggaa. Ani si gaafachuu barbaada malee abduu kana gaafachuu hin barbaadu. Sin tokko garuu si gaafachuu barbaada naa deebisa. Mee yeroo takka hundi keessanuu yeroo takka mee akki gootan Rooza gaaffiillee yoo qabaattee dubbachuullee yoo barbaaddee gaafatamuullee yoo barbaaddee lallabachuullee yoo barbaaddee nu barsiisuullee yoo barbaadde obsiitii isaa wallaggaa wajjin haa xumuranii achi booda Roozaan ture teephee kanaan laal afaan kanatti maastashaa kanaan si godha waan kana laal afaan kanatti nama jedhama. Aariinaa kamaajii aartu gaafii isin. In aaree jedhanaani aaree hattuulee bu'ii isin jechuudha. Ofii akkanii wallaggaa amantiin tee maaliin siin jedhe amantiin tee mortoo jira kan sirriitti haasa'an kiristaan hayyee. Okay, kiristaaninis bakka lama qooda. Tokko kitaaba 66, tokko 80 takka ortodoksii pheenxee jedhamu lamaan kana keessaa kamiiti? Obboleessa koo isa fuura 66 beeku. An Kiristoositti amanuu koo bichaa nan beeka. 66 beeku. Okay, waldaa ati deemtu waldaa ortodoksiiti moo waldaa pheenxeeti? Waldaa pheenxeeti.
Kitaabni ati barattu, kitaabni gartee ati waldaan kee barsiisu 88 takka moo 66. Ano isa ilame ammame Okay, si deebis ana si deebis eegat salfate. Protestantiin kitaaba Protestantiin addunyaa kana jirtu kitaaba 80 takkaan fudhattu ittiin amantu. Ati itti amanta? ani gooftaa Yesuus Kiristoositti amana asisin 66 Beeke kitaabni ati gooftaa beeke gooftaatti amanta. Kitaabni matsaafni qulqulluu itti macaafa qulqulluu itti deemtuun 80 takka 81 didamo 60 takka ta waldaa keessan deettee itti baratee barsiisaan faarfata isin lallabee galtan barattura. Waaqayyo hadaraa keessan gaaffii konaa deebisa gaaffii isin gaafadha isa Si deebisa dura atiin kun tas ani peentee ta'u kitaabni ati gartee Yesuus hordoftu. Kiristoositti amana karaan beeke. isaa gaaffii isin gaafadha. Anis Yesuus ittiin amana, Nabi Muhammad ittiin amana, Qur'aana kitaabni kiyya kan hin hordofu, suuraa 114. Ati Yesuus itti amantaa gooftaa jetteeti. Qulqulluu dubbisa macaafa qulqulluu isatti amanan. Kam macaafa qulqulluu waldaan deemtu jira man jirtu ati bakka waldaan deemtu jira man sagadaan jiru ati deemtu. Beenti amantiin koo kiristaana isiniin hin jenneen. Okay, peenteen kitaaba 66 barsiifti moo 80 takka ati waldaan keessan. Maqaa Yesuusinii maal? Rakka malee maqaa Yesuusin rakka yeroo 166 maqaa Yesuus jette. Hin deebis abadan. Waan sin jedhe laala gaafii nan gaafa dura hin salfatin kitaaba siifi damma qoy. Kitaaba kana moo kun ola. Kitaabni kun keessani moo ka ortodoksiiti. Kitaabni kuni Hankooti kitaabni kuni kitaabni kun kapeenteeti moo kitaabni kuni 66 kun kapeenteeti moo ortodoksiiti. An kiristaana kan beenteeti kun. Kiristaana ortodoksii moo peentee. Amma bee eeg ortodoksiin salfattu ortodoksiin gartee akkana laa they always peentee kana tokko nama ortodoksiin kottaa seenaa jiran ortodoksiin gaafadha yoo ortodoksiin sin salfachiifne hin gartaati. Ortodoksiin akkan galchaa. Isuma ol fuutee kanatti amanaa. Okay, kuni kapeenteeti mi? Eeyye. Akkas dirqitta kana siimsise galanni waaqayyoo haa ta'u akkas. Ani sin jechaan ture kan si garuu didee malee dirqittimte ayyee. Gaaffiin qaba ni deebisee. Tokkoffaa irratti eega nan buusiinaasi waan ani sin gaggaafadhu bichaa naa deebisu. Carraa gaafii tokkoon see kan namoota itti dabarsi gaafii fiyyaa osoo hin deebisin gaafii tokko gaafadhu. Okay, Allah jiraachuusaa akkamitti amantu sin? Allah jira kan jettanii yaaddan akkamitti? Allah jiraachuun goobas gaafii bareeda Allah jiraachuun. Infinne. Allah jiraachuu kan beektan ani jenne. Ila kanaaf sin hin barbaadu jaa dubbii koon fixala. Dirqama kenna barbaadda koopheentee jechuun wanti dirqisiimseetiin dirqina dhaggeeffatan maas. Isiniin fixafa. Gaafii naa deebistu. Gaafii gabaabsi na gaafadhu gaafii akka gaafadhu irra deddeebitee arasarraddeeni. Okay. Allah jiraachuusaa akkamitti amantu? Uni Yesuus Kiristoos jiraachuusaa fayyisaa. Jeheedhaa na gaafatte waa'ee Yesuus hin dubbatin waa'ee Yesuus dhee jala waa'ee Yesuus hin dubbatin Allah na gaafatte. Gooftaa Yesuus fayyisaa ta'uusaa ijaan agarree. Aboo fayyisaa fi anuu fayyisaadha. Maalaas doktoroonni fayyisaadha. Yesuus gara nama 100 meeqa fayyisee namni inni biyya lafaarratti Yesuus. Musliima na bira jirti. Lallaba dhiisii na gaafatte Allahan jiraachuu isaa beektan garuu fayyuu hin dandeenye. Inna lillahi wa inna ilayhi. Okay, faarfattoota caccabaa kamiilan qabde ka gimmaashii si fiduu ka kiraanchi qabatee waldaa. Yesus sim. Waan jedhu. Intaloo gaafii na gaafadhu. Karaadha jireenya dhugaadha. Yeroo tataloo Beente maraattu wangeela situ beene nu fidani wangeela illee beene firti siifnese. Ambusuna ittisa. Wallagga anatu miti si godhe yoo afuura qulqulluudhaan machoofte foonit deebi. Yoo immoo waaqixattee machoofte gadi bu'iitii yeroo sirraa galee xiqqoo si tasgabboofte kottu. Afuura qulqulluu yoo machoofte ammoo nama macheessaa jedhaniin illeen foonit deebiitii. Iseen beeku hin jiru. Gooftaa Yesuus amana karaa isaa jireenyi isaa dhugaan isaa. Itti amana. Yesuus Kiristoos. Wallagga gadi deemi. Gaafa heerumtee ilmaan horattee dulloomte kottu. Gaafa wangeela baratte. Ortodoksii peente adda baradhuuti. Ortodoksii peente. Meeqoo ta'uu suudite amma si wajjin haasawaa ta'ati us jennee jalaas si qabne gubbaa si qabne kallattii hundaan xuuxutu meettoo na siin haaseessame. Rosa. Habibi, no. Ani maal jalaanis. Okay, maafoo suudiddeet. Ani understand godheen gaafii keessa sinii deebisa garuu. Okay, ayyee waan jedhu. Wangeela ni amantaati. Ani ortodoksiidha macaafa qulqulluuti. Ati maalii siin hin jenneen? Wangeela ni amantaa macaafa qulqulluuti macaafa qulqulluus ni amantaa? Yes, of course. Wangeela ni qabdaa meef bira? Beesimantii jala rafee jiraan. Beesimantii wangeela maal? Boosii wangeela isa wal bira bulta. Afuura qulqulluun qabdu? Maqaa isaatiin. Ni qabdaa afuura qulqulluu ayyee wangeela hin qabdu afuura qulqulluu?
Ila kamimtu kitaabni kamintiyyuu wangeela dhuma jedhama rakkoon hin jirtu macaafa qulqulluullee ni Keessa gaafachuu kan deema. jedha kilaasii kan Warri 81 saniin si gaafachuu deema silsaa 6 miti. Ni qabdaa hin jedha wangeela bira. Beesmenti jiran an jettee mi? silsaa 6 jedhina 66 jedha silsaa 6 hafuura rukutamaadha. Maal silsaa 66 akkasuma 66 66 warroota keessatti ramadamanidha. Ammaan jedha hafuura qulqulluu ni qabdaa if keessaa. Amman baradheerraa isiniin ibsaa ani bifa jalan jira yookiin immoo ganama hafuura qulqulluu ni qabdaa hin jedhe boo hafuura qulqulluu ni qabdaa. Hafuura qulqulluu Yesuustu qaba. Hin qabdu jechuudha. Hafuura qulqulluu hin qabu sagalee hafuura qulqulluu Yesuus Kiristoos qofa. Kiristaanaa miti ati kiristaanaa miti waaqeffattuudha ayyee. Dhugaa Waaqayyoon ortodoksiidha. No hafuura kiristaanii addunyaa hafuura hin qabu jedhu addunyaa har'aa hin jiru. Hafuurri maali dharee hafuurri Kiristoos bichaa biraa jira. Sagalee qulqulluun Yesuusin bichaa bira jira. Ati akkuma rafu jedheen beesimentii dhaqee rafii bakka wangeelli jiru san. Maqaa Yesuusin. Eenyu jira biraan? Amma isin duratti aartanii jirtan ani beeka gistii isin irra turtan sin jala taa'ee dhaggeeffachaa ture abdii. Animo yoo. Abbu Muuzee. Qaxaamii miira keessa jirtanii Waaqayyoon miira keessa maaliin isaan turan hin turan hojii dalagadhee hin dalagaa. Karakkaraa turtan itti hojjettanii karakkaraa turtan. Argeen. Wallahi jedhame. Gistii keessan ture. Obboleetti ani dalagaan ture dalagaa nama dhufa. Dhugaa Waaqayyo ija kootiin anas. Mana eenyuun ture? Eessatti hin agarrete? Maal obboo maali gistii keechan irraa ba'een gistii kana dhufe? Mana abboo anam nama biraa ani dalagaa hin dhufe boleete guyyaa Ameerikaadha ammaan ol seene daqiiqaa 15-20 duraan mana amma seene wartee dalagaa hin gare. Maaloo narra keessa ibboo kana akkanatti caalullee ajjeesan tan makka ta'an akka barra haa ajjeese. Mushkila kabiir. Okay wangeellee ka jedhu. Yesuus Kiristoos namni farhaani agartee dhuftee. Farhaan baante ayoon farhaan itti ta'e farhaan abumaas ta'e dhiiroo. Boroo dhuftee gartee sumeyyaan an jechuun ooltammas. Astaghfirullah ilaasa. Mushkila kabiir. Waan jedhu Yesuus Kiristoos akka kiyya jiraadhaa jedha hin fuudhinaa hin heeruminaa. Akka kan kooti jiraadhaa jedha. Karaa kan kooti jiraadhaa jedha Yesuus. Waa'ee fuudhaaf heerumaati. Yesuus hin jenne hin jechuun siifin kan hin jenne hin jedhin kan ragaa naa kan jedha namni. Sii kanna. Nutti fida. Ol ka'ee jirri barra. Qaameentiin dhayyuu ganama barbaadi tokko ibsa. Akka keechan kanatti an firiidemiidhaan viidiyoo beeksini ibsam. Ani odoon sini ibsa. Akkas. Maal gochuu? Viidiyoo maalti goonaa miti jaartii teenyaa viidiyoo ittiin dhiisnu. Ati maal nuu gootaa miti jaartiin namaa. Jechuun akkasittiin faaktii haasofna kaa viidiyoo bannee tokko hacuucamaa tokko utuu hacuucamin hin haasofna. Bayayyee hayi bayayyee. Amma rafeen jira kaa inshaallah borba nama malee wantichi. Inshallah kas jadi. Okay. Wangeela sii dubbisu? Dubbisa garuu maqaan Yesuus jaalatamaadhaan bakka hundattiyyuu. Jibba maadheenyu jedhe bareetti too haa biyyuutu jaalatamaadha. Yaa eebbifamaa dhugaa. Maali ati maqaan keetus jaalatamuu maqaa sayxaana qofa eenyu maqaan jibbamaan eessamee maqaa kamtu jibbama? Maqaan eenyumaatiyyuu mana akkamii keessatti lallabamu wangeelli Yesuus garuu karaa fi bakkeetti lallabamaa deema. Maqaan isaa yaa eebbifamu baraan gabaraan mootummaan isaa yaa dhufu. Okay dura waasi gaafadhu ati heerumuuf karoora ni heerumte? Nan kaadhi madhaama waggaa dhufutti. Okay karoora qabdaa jechuun heerumuudhaaf miti? Ayiwa bisa. Okay Yesuus Kiristoos karoora qabaaf heerumaaf karoora mee waa dura si dubbisaa qoy. Akka jiru Phaawulos akkuma Yesuus jiraadhaa jira karaa Yesuus irra jiraadhaa jira. Ati karaa Yesuus irra jiraattaa? Karaa Yesuus malee akkamittiin jireenyi danda'ama? Okay Yesuus nyaateemi? Yesuus nyaatee bifa namaatiin nyaatee ture. Goobas Yesuus bifa namaatiin rafeemi? Eeyyeen. Yesuus bifa namaatiin dadhabeemi dhugee miti waa hunda raawwateemi? Waa hunda raawwatee otoo hin taane wanni nyaatan okay namuma wanni nyaatan jalaan baanuun jedhee miti deebi akkasumatti dhagna godhatee nu garsee miti namummaa isaatiin. Bifa namaatiin eeyyee. Eekaa dhiise namummaa isaatiin. Okay kanumaan haasa'u jira anu waaqaa miti. Bifa namummaatiin Yesuus Kiristoos fuudhee? Hin fuune. Maaliif hin fuudhin? Hin danda'u? Yesuus Kiristoos nama foonii miti nama hafuurati malee. Oh yeroo nyaatu nama eenyuti nama sibiilaati? Bifa namummaatiin siin jedhee. Goobas bifa namummaa jechuun namuma guutuumi Yesuus yeroo gartee nyaatu dhuguu rafuu dadhabuu bishaan waan kana hunda waan godhu yeroo waan hunda bifa namummaa guutuumi. Yaa ta'u mee eeyuma jedhe akkaan jedhu miti akka wangeelaa jedhe eeyyee jedhe kaa. Wangeelli jedhu kaa sagalee Waaqayyoo ani nyaadhee dhugee ani nama fooniitiin. Yesuus Kiristoos nyaatee moo nyaanne qalama itti godhadhaatiin deema qoo eeyyee waan naan jettu ittiin katabadha. Okay. Yesuus Kiristoos nyaatee moo nyaanne? Nyaateera.
Ana miti Yesuus Kiristoos gartee dhagna qaama saalaa irraa haati irraa gartee guyyaa 8ffaa isaa akka aadaa warra Yihudaa irraa murte murra. isaaf immoo eeyyan jedha garuu waan akkasii irra naaf darbaa. Maaf irra si dabra sagalee akkamiin saalfatta maa irra si dabra. Okay jedhaash. Eeyyee jedhe jedhe godhate dhagna godhate. Okay godhate. Yesuus Kiristoos nyaatee dhuge miti. Yeah, Yesuus Kiristoos rafee mi. of course. Yesuus Kiristoos miila qabaa miilaan deddeemu ture miti hin dadhabaasii mi. Inni dadhabu Yesuus Kiristoos. Hin dadhabu dadhabee Yesuus Kiristoos gartee hin dadhabne. Inni dadhabu Yesuus Hin dadhabu. Kiristoos jedhee dhiiga isaa quraanii irratti. Aboo waa'ee dhiigaa fi bishaanii fi dhiiga irraa aannan irra hin jiru dhiiga sin jedhe Yesuus Kiristoos dadhabee kadheebootee qurxummis beela'ee karaa irra bishaan ni qabdanii jedhe mun jenne karaas deemee dadhabee Yesuus Kiristoos. Wagan የተሳሰብን እናወራ ይነጣም Maali sartartiiwwan itti haasa'uu jira bara. Eksiin godha. jechuun bakka sanatti eeksii godha duroosiin bakka kana naan deebisne. Hayyee Yesuus Kiristoos nama guutumu gaafa biyya lafaarra jiraatee olii gad deemu kana. Yesuus Kiristoos bifa duniyaa fayyisuutiin bifa namaatiin dhufeera. Awwaa'ee fayyaa sin hin jenne yaa goobasi. Yesuus Kiristoos nama guutu jettee amantamuun amantu. Yesuus Kiristoos eeyyen. Okay nama guutuu keessaa namni guutuun dhiiraa fi dubartii jira. Nama guutuu keessaa dhiiraa fi dubartii keessaa kam inni? Dhiira. Ameen. Dhiiraa mi? Of course. Okay dhiirtiin fuuti moo fuutu? Ni fuuti. Yesuus Kiristoos fuudhee? Yesuus Kiristoos nama hafuurati nama foonii miti yaa rabbi La yaa ilaha Allah illallah. leeshmaattismaa yaa Okay namni foon nyaate moo nyaanne? nyaateera siin jedhee maaloo baaba. Okay Waaqayyoon nyaate moo namaan nyaate? Yesuus nyaateera. Waaqayyoon nyaate moo namummaan nyaate? Bifa namummaatiin bifa waaqummaatiinis nyaateera. Bifa Yesuus Kiristoos yeroo nyaatu kana nama moo waaqa? Astaghfirullahi laazim maali gaafa. Dhugaa keetti wallahi rakkisa yaa Abu Muaz. Way waaqayyo ko yaa rabbii kiyya maaluma taate beente. Yeroo rafusan ati rafu jirtaa miti? Hin raftaami? Yesuus ni rafa moo rafu? Ni rafa. Nama dadhabee rafa moo nama hin dadhabini? Maqaa Yesuus namni kamiyyuu hin rafama. Hin rafa. Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti yeroo rafusan? Bifa namummaatiin duniyaa tanatti ergameen siin jedheen. Waan fedhe haa taatu rafee moo rafne dadhabee Yesuus nama dadhabu ati yeroo dadhabde ni rafta moo raftu? Bakka rafee jedhe ragaan attasiti shinan rafa jedheen Yoon si kannee waa jirta. Yesuus Kiristoos doonichara bidiruura rafee moo rafne gisee Yesuus kay qilleensi dhufe uui maqaa isaa kaasanii achi fiigee gartee qilleensa sanii akkasitti irraa tasgabbeessee rafee moo rafne yeroo gartee barattoonni isaa kay jedhanii bidiru doonii irra markabarra. Akkana kiristaanii Yesuus akka rafee hin beekne addunyaa har'a isa jira. Warra koomentii kan ilaalamu namni. Aboote warra koomentii halkan rafaa akkamiin ilaaltaatu akka Yesuus rafaa ilaalta. Okay amma waan siin jedhu okay Yesuus Kiristoos dhiira guutu moo dubartii guutu jennaan dhiira guutu naan jetteemi? Eeyyen. Okay siin gaafadha. Dhiirtiinis qaama saalaa ni qabdi moo hin qabdu? Maarree kun koo waanuma mana keessatti argaa jirtan na gaafachaa jirtu maa. Arkina hin arka ofirratti illee hin arka atirrallee hin qabda eenyu si kanneeti? Maqaa Yesuus maalaan godha gaashee. Jadi deebise waan ni gootu nama deebise maal saalfatta mana barumsaattu istuudiyoo warra waan ni gootu namni barsa qaama saalaa san hunda fidanii sarjarii godhan cufaa namni kana barata barumsa irraa hin saalfatin waan sin jedhe waaqayyoon qaama saalaa anaafeetiif maaliif kanne? Waan nuuf kenneef ittiin fayyadamuu haara mannaa. Maal itti fayyadamu? Maal ittiin godhu? Har'a si barsiisa. Har'a na barsiisu ta'ee an barsiise barsiifamaadha. Maal ittiin godhuuf waaqayyoon maaliif nuu kenne qaama saalaa anaafeeti? Wanti ittiin godhaa ooltu akka. Okay ittiin godhaa oolu haadha manaatiin qaba ittiin qunnamti saalaa godha ittiin fudha ittiin hora atoo. Anis akkasuma. Akkasuma Yesuus ni qabu moo qabu qaama saalaa? Amma waa'ee qaama saalaa keessa. Si gaafadhe hin qabu yoo naan jette hin qabu naan jedhi anni qaba jedheeti namana. Hin qaba madeemaaf hin qabu. Maal eenyu isaa kanne qaama saalaa? Araba Zaabeer gaafii kana keessaa bee gaafii biraan Laalaa hin bahu dhugaa rabbi. Laa akkamitti ba'a waan jiru takkaan dubba jira safuu miti waan isin sila waaqarra isintu qaama saalarra kaa'e Yesuus ni qaba jennaan eeyyee eenyutu isaa kanne qaama saalaa? Maal jechuun amma gaafa kun akkanatti gaafatama aarifeena. Islaama moo kiristaana siifaan tun maal wanti osoo hin dandeessu? Rooza. Siifan kiristaana moo musliimaati yeroo takka? Hin beekon. Siifan? Yoo islaama taate buusi.
Kiristaana. Okay, taa'ii tartiibatti eegadhu Ana yeeshaa. sobe musliima. Nin sobee? Bay. Rabbi sin deebisin lammata mana kanatti. Hin dhufin kan tahanatti illee hin kalaayin. Hin kalaayin maqaa isaatis kan maqaa bira hin dhufin guyyaatti duute innis eebbifna. Okay. Waan jedhu Rooza eenyutu qaama saalaa kan dhiiraa sana Yesuusiif kan? Yaa uummata keenya nama kuma tokkotu nu dhaggeeffachaa jira. Ani Ma ustaasa haadha keenya. koota Oromoo miliyoonii 70 milleen koota Ahmadis dabalame kuno kuma tokko dhibba Barbaatan jaatee. miliyoona dhibba ustaas miliyoona dhibba ga'uun oolu. Miliyoonii dhibbi koota. Akkas akka guyyaa geemaa sanitti koota gaafii gaafachuu jira mucaa tana Rooza us jennaan na diddireefu. Osin Reefu jedhu osin dadhabe jedhu kadhadhee bakka kadhadhee deemutti dadhabee dhiiga na dadhabee dabbistanii irriiba na dhowwan. Sindam amma gaa ustaad Ahmad salaamu Waan alaikum. malu sin Ahmadu sindam fi Salaam. gaafiin Ahmad amma waan ni gartee Tigiree Islaamaati moo maal jedhan addunyaa baxabbate. Addunyaa baxabbate maal balleesse isinuu gartee hono Yahudaan obboleeyyan keenya jettanii miti Islaamni obboleeyyan Yesuus Kiristoos gartee isin obboleeyyan kooti eenyuun gartee warri na waliin taa'uun obboleeyyan kooti eenyu kooti jedha sanbira kooti waan sin jedhe Rooza qaama saalaa Yesuus ni qaba jennee walii galle atis ni qabda kiyyaa fi keettiin horuu qunnamtii saalaa ittiin godhu Yesuus Kiristoosiif qaama saalaa eenyu kana takkasuma tana naayim. dhaqii kitaabarraa nu dubbisiitii isiniif hin mirkaneessaan kitaabarraa yoo Qaama saalaa eenyu namaa kanna. Ayyee. dhumadha. Waaqayyo si uumetu sii kenna qaama. Yesuus Kiristoos qaama saalaa eenyu kannee fayyee. Takka ofiif tolfate naan jedhi. Fuu. Ajaa'ibuma Wayyo. qabdu. Hafuurri qulqulluunis yeellam bahee hin jirtu hin qabate duraanuu mucaan ortodoksii dhoddoon. Laa ani hin qabu hin jenne hin qaban jedhee katama dhiiraa Okay. hin qabaa bifa Ani qaama uumaati. saalaa uumama hundaafuu foon kana kan namaa kan nu waaqayyoodhaan hafise waan itti raawwannuunis naa himte atis keetis kiyyaas. Ka'ii Yesuus eenyu kanneef. Yesuus. Eh? Amma sini. Ani Aboo nu dhiisi ka. Nu dhiisi nu hin tuqine ka aboo sin tuyine bar. Wangeela wal gaafachuu jira. Ciisi calji ciisi deebisi laa akka mul'ata akka Zaabeerin ani kataa ittiin ciisee isin deebisa dhiin. Okay, ani ciisutti hin jiru ati rahaa godhaa jecha jirtaa mitanaa fi waan jedhe Yesuusiif eenyu kanne. Bakka Yesuus maal ittiin godha jedhu hin jira. Ani immoo si gaafachuu jira barani. Okay, waa'uma bu'uma qaama saalaa ka bineensaatii fi ka ilma namaa ka Yesuus kiyyaas dabali waa sadii bu'aa isaa qofa naa himee waa sadii ni hun beektu qaama saalaa kana waan waaqayyo irra kaayee fooda akkama deemtini. Siimoon siimu na kana keessaa naa himta. Okay, qaamni saalaa wooma sadii waa sadii siimu Natti mi'ee. lama siimoo sadiin siima. Afreejii isaa wal qabachiisii natti misa deenu. Tokko qaama saalaa dhiiraa fi dubartii godhee waaqayyoon akka hormaat itti waliin horan qunnamtii saalaa godhaniif qaamni saalaatii fi dhiiraatis kanuma walii galee dhiiraa fi dubartii waaqayyo godhee walii galee waa hunda waaqayyootu uume waaqayyootu nuu kenne waan hunda gooftaa waaqayyootu uume walii galee deebi ittiin fincaanu qunnamtii saalaa ittiin godhu ittumaan horuudha rahaa ittiin godhuudha kan biraanii qaba lafaan ittiin qotatanii waa bishaan itti naqatanii naannoo teessanitti. La akkasittiin kaa negatiifan dubbatin. Eeka didde kaa maa deebisu didde bishaan waan kana naqatan qaama saalaa gartee dhangalaa bishaan namaa keessaa bu'u qunnamtii saalaa godhee ilmi namaa sekshuwaal qunnamtii saalaa godhee gammadee rahaa itti godhee ilmaan dhiiraa fi dubartii itti argachuu dhiiraa fi dubartii waaqayyoon godhee addamii fi waan godhee uume ati shamarra si godhee innis dhiira godhee akka wal fuudhee namni ilmaan oolu. Qaama saalaa Yesuusis waaqayyoon dhiiressa godhee uume qaama saalaatii wajjin kan haati isaatu harmeen isaatu ilma isii guyyaa 8ffaa irraa goote waaqayyo irraa murte moo namarraa murte. Akliin teessin fudhattu mala jabdu waan kun akka malee jabdu akkaan amma Yesuus salphisu jiru si fakkaatti isini kan salphisu immoo Rooza. Maaliif Yesuusin salphisna nutullee nama foonii taane Yesuus Maariyaam qola gogaasan kan Yesuus irraa akkana murte sana akkanatti irraa murte san waaqarraa murte moo namarraa murte Rooza. Waaqarraa murte. Anis qaama saalaan qaba waaqayyoon keessa. Addunyaan boros irra durte harmeen teetis abbaan keetis biyyi ollaan kan keemdinu akkamitti waaqayyo irraa qaama saalaa murteetta. Lukkuu takka illee taatu lukkuu adii takka fide yookottu boru waaqa qalu qabda wana amma dubbadda akkas inshaallah isini fireeshidha amma dadhabne salaata asrii na biraayi. Ani kolfaan jira kaameraa irraa jedhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Silaatu sinaasofsiistanii qaamni saalaa Yesuusii maaliif dhaqanii waaqni maaliif qaama saalaa godhatanii
qaamni saalaa isaa maali jennaan dhiiradha jettee deebiste. Inni nama miti jechuun akka namaa miti kan saa kan akka namaa miti waan jedhe tokkodha miti kan itti dubbatte haadha Rooza. Yesuus hin fuune miti. Yesuus nama foonii miti isiniin jedheen. Hin fuune miti reenni. Eeyyan. Yesuus waaqadha malee nama foonii nama. Okay. Hin fuudhin dhabuunsaa Yesuus waaqa godha. La nama hafuuraa gatii ta'eef malee waaqa godhuunsaa Yesuus gatii sagaagalummaa hin dalagneef waan fedhe haa ta'u Yesuus hin fuudhin hafuunsaa waaqa isa taasisaan jedhe. Yesuus nama foonii ta'uu dhiisuu isaatu waaqummaa isaa ibsaan siin jedheen. Haa ta'u maarree Yesuus hin fuune miti. Eeyyeen. Okay. Kanaafiyyuu Yesuus waan hin fuudhin hafeef waaqadha moo waaqa mitire? Waaqa namoo waaqa miti. Yesuus waaqa siin jedhaara. Ayyee Malkiiseedeq fuudheera. Haadha manaa qaba. Malkiiseedeq haadha manaa qaba. Wangeela irraan dubbataara bar. Wangeela irraan jiru abummaas maali nama dubbadhu kun. Baasii dubbadhu ragaa wajjin. Ayyee baasaa fi Abu Muaz Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 7 baasaa fi. Okay, ishii gooftaa. Hubadhaa namoonni bakka kana sirriitti hubadhaa. Waan hin kaaseef sirriitti hubadhaa gadi. Akkana jedha. Torba takkarraa. Malkiiseedeq kun mootii Saalem. Luba Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko rukutee duula godhee deema laala. Nabi Muhammad qofa duula itti rukutee jechuun duula qabsoo godhee jihaada godhee deebi'u jira. Haleluuyaa. Okay. Abrahaam mootota tokko rukutee mo'atees ni injifatee jechuudha. Fixee dhukkeerraa kaasee utuu deebi'uu Malkiiseedeq karatti itti adeemee isa eebbise. Eegaa welcome jedheen boo baga moote welcome anaa dhufu boo gartee Malkiiseedeq mootii. Gartee isa eebbise. Abrahaam ammoo waan hundumaa irraa 10 keessaa tokko isaaf qoodeef. Malkiiseedeq akka hiikaa maqaa isaatti maaltu noo jedhe namtichi. Tokkoffa mootii qajeellumaati. Lammaffaa akkasumas mootii Saleem. Inni immoo mootii nagaa jechuudha. Sadaffaa irratti inni abbaa haadha yookiis hidda dhaloota hin qabu. Saba jechuun zarii hin qabu. Garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan luba ta'e hin jiraata. Ameen. Galatooma. Obboleettii koo dhageessee? Rooza. Sirriitti dhageema. Malkiiseedeq qaama saalaa qaba. Kittaannateera. Isin qoy waan takkatanii bitee jiran asirratti. Waan negatiifa naasu waan qoy. Itti deebita. Dhaggeeffadhu waan kana sitti haasoneef sila situu maal jedhee Yesuusii waaqummaa Yesuusii fi inni waaqadha garuu waaqaa fi qaama saalaa qabaatu yuuti malee isaa fuun hin malu inni fuudhuu hin danda'u waan jedhu tokko. Nama hafuuraati Yesuusin hin jedhe. Inni kunoo nama maaliidha? Inni haadha hin qabne, inni abbaa hin qabne, inni barri jireenya isaa jalqabaaf xumura hin qabne, inni bara baraan jiraatu, inni akkasumallee qaama saalaa akkasii qaba, guyyaa akkasiitti murate, abaluut irraa mursiise hin jedhamne kuni innoo maali? Maal seete baay'ee amma waa'ee risiitilii qaama saalaa keessaa baanati waan biraa gaafadhaa. Sababni Isin waa'ee qaama saalaa maal? Qaama saalaa gaafachuudhaaf firiidamii qabdu yaa jarana. Ana waa'ee qaama saalaa nan gaafadha. Roozii dhiisasee tokko maaliif inni isin naasofna akka carraa kennaati. Inaasoftu dabareen isinii kennama. Kunoo namni dhufee seenee wantin waan kana dubbadheef konseptii waan kanaa isinitti dubbachuu barbaada. Dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoosiin nama guutuudha, waaqa guutuudha jettu. Wanti Abu Muaz irraati amma waan kana qaaka. Nama guutuu saa ta'u waaqa guutuu saa ta'u tole. Rakkoo hin qabu. Yesuus Kiristoos rafeera annaan akka inni rafe mirkanaa'e nyaateera annaan akka inni nyaate mirkanaa'e
qaama saalaa qaba jennaan akka inni qaama saalaa qabullee mirkanaa'e. Sirriidha sunis. Eeywa kunoo Malkasaadiq amma fakkeenyaaf qaama saalaa qaba jennaan qaba jedhame garuu Yesuus fuudheeraa jennaan Yesuus maaliif hin fuuneen ani gaafatan Abu Mu'aaz. Isa kanaaf isheen waaqa waan ta'eef waan jedhudha kan isheen akeektee bira dabarte. Yoo waaqa waan ta'eef hin fuudhiin afe Yesuus hin jedhame Malkasaadiq qaamuma saalaa sana immoo qaba. Tokko fuudheera mooti. Malkasaadiq kittaannateera kan jedhu hin jiru wangeelarra. Namni fidee nutti agarsiisu hin jiru. Kanaafuu inni kun walumaa gala qabxii itti Yesuus itti waaqa ta'u qabxiin takka hin jiru. Wanta kan Abu Mu'aaz itti deemaa gara dubbii keessanitti. Ayyee. Eenyu dura dhufe inshallah gammachuudha moo Yesuus dura tureensiya? Yoo kiristaanii hedduu jira as wal barachuuf kiristaanii kun pheenxee ortodoksii adduma baafachuuf yoo pheenxee taatu nama tokko jira maal jette Yesuus? Kiristaanii hundinuu. Laa kiristaanii miti gammachuu kee. Ani akkanum baate osoo ani akkanum baate yaaddise bakka ergan garee shaadaa kana dhufee dhaggeeffadheetu soomii keessatti fakkaata. Hundiinumaa hun harkaa gattanne bakka silaallee dubbadhee hin ture. Shaadaallee yoo nan qabadha jechuutti garaan naa kennu dide. Nan sodaadhe. Si kana inshallah dhuguma waan kiyya obboleessa kiyya dhugaa haqiqatan nuti naman waaqessinaa dhiiran waaqessinaa kan qaama saalaa qabu waaqessinaa waaqayyoon abbaan nama guutus dhiira guutus jechuun dadhamu waaqayyoon tokkuma kan naman fakkaanne kan uumaan tokko ittiin fakkaanne waan lafarra jira samiirra jira lafarra munyuuqaa takka ittiin fakkaanne kan dhiiran ta'e dubartiin ta'e. Yesuus illee akka waaqa hin taane hundiinumarraa bakka hedduu. Kun mirga bar waan kun kallattiidhaan waan Yesuus irraa ifa galaatii bar. Namoota hedduullee beektota. Waan si gaafadhu Yesuus kiyya waan si gaafadhu maqaan kee. Yesuusin shaadaa qabsiisnee isa booddee gaaffiif deebiitti deebinuure. Hin qabata maatu fadhasaati maa nuti dirquun hin jiru. Walumaan arginame warri arra Yesuus jara nuti gooftummaa Yesuus didu jiru waaqummaa waaqessin jechuudha malee. Namni na gorsallee miti bakka numan dhaggeeffadha yeroo baay'ee. Okay ati dhaggeeffadhu jara kanaan jira isaa qofa. Waan gaaffii naa ta'u takka argeen beeku bakka. Bakka shaadaa qabsiisaa kan isa booda haasofna. Gaaffiin qabu taanaan na qabatu. Qabsiisaa gaa shaadaa harruma fayyeeru. Roobera. An kiristaana keessaas pheenxeedha. Pheenxee keessaas immoo wangeela 66 nama amanudha. Okay. Tole rakkoon qabu. Ati kiristaanaa jechuudha. Kanaan naa ta'u. Eeyyee. Bareeda. Hayyee Abu Mu'aaz waliin dubbadhoti. Rakkoon qabu. Hayaasumaa kiyya garuu waa guddaa isin galateeffachuu barbaadu hunda keessanii naamusaas keessa jiru baay'ee natti tola. Xiqqoo ishee abdiirraa kaasee dhaggeeffachaa ture. Abu Mu'aaz xiqqoo ishee gaafa dubbata raafilii dubbatu malee xiqqoo gaariidha naamusa iddoo biraarra jiru. Asitti wal hubachiisuun namni amma beeku wal hubachiisuun walirraa barachuun dansa. Hin beekne hin barata kan immoo hubannaa isaan qabne gara hubannaa tokko dhufa. Garuu naamusaas keessa jiru. Wal hubachiisuuf ta'u baay'ee kan namatti toludha. Asumaan abdiillee guddaa galateeffadha. Obsanni qabu. Naamusan ittiin nama hubachiisuu fi carraaquu hundaa taankiyuu jechuu fedha. Asuma booddee akkasuma galatooma. Itti fufnaa hubannaa wal hubachiisnaa. Amma egaa walii galle ati obboleessa kiyya kan sabaati kan kiristaanarraa dhufe anis kan islaamaati kan biyyaati walitti wangeelaa nu dura jira quraan nu dura jira waan wal dhabnuuf hin jirtu. Amantiin lama dhugaa ta'uu hin dandeessu amma fakkeenyaaf yoo naa fe'ati wal dhabne wal miine abbaa murtii bira nama murtii nu murteessu manguddoo bira jedheen akka daddacha akka Oromootitti murteeffattu jedheen qaama tokkoof murteessan malee nama lachuutiif dhugaan murteessan akkasumaami. Guyyaa fuula waaqayyoo dheennes ilmi namaa kun hundi kan biyya lafarra amantii adda addaa qabu kan waan adda addaa waaqessu kun waaqayyoolee adda addaa waaqessu kun kan waaqayyuma tokko waaqessa qofatu jireenya bara bara argata malee hundi hin argatu. Akkasii amantaa? Akkas.
amma Pheenxee jira, Ortodoksii jira, Tawaahidoo jira, Islaamaa jira, Budaayizimii jira, Judaayizim, eenyu jira miti. Amantiin kun hundi biyya lafaa irratti maqaadhaaf jirti. Amantiin kun hundi amantii akka Islaamaatiitti jireenya bara bara argatti jedhee nama nama. Atilleen akkasuma nama. Hayya akkasuma akkam jedhe boo gammachuun sooqoo Roberta wajjii fixadha. So waan jedhu amma mee garuma kallattiidha yoo deemne ani Yesuus Kiristoos ittiin amana. Maal jedheen itti amana? Ergamaa Waaqayyo ilma Maariyamaa kan Waaqayyoon ergate jedheetiin itti amana. Maal jedheen itti amana? Yesuus Kiristoos ergamaa jedheen itti amana. Ergamaa Waaqayyo kan Waaqni abbaan biyya lafaatti ergate jedheen itti amana. Ati Yesuus Kiristoos maal jettee itti amanta ragaa wajjin gartee wangeelaa nu dura jira. Haasofna gammachuu maal taate? Gammachuu naamusumaan haasofna. Gammachuun kiristaana moo waaqeffatamee dura qoyin gaafa? Gammachuu ati kiristaana Pheenxeeti moo Ortodoksii? Gammachuu neetworkii isaa tanaa kana godhu jira. Ortodoksii ka taate obsi kaa inni obboleessa keenya Pheenxeedha. Ortodoksiidhaan. Pheenxee wajjin haasawu jira kaa? Abu gammachuu si yoon fixadhee itti darbitee haasa'uu dandeessaa yeroon sii kenna. So abuun Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii ta'uusaa akkas ilma Maariyaam ta'uusaatti nama ta'uusaatti kan itti amantu. Akkas. Ani immoo Roobeeraan immoo Yesuus Kiristoos nama guutuu Waaqa guutuu ta'uusaa ilma Waaqaa ta'uusaatti namanaa jechuudha. Goobas. Ilma Maariyaam ta'uusaatti namanaa jechuudha. Okay. Amma dubbiin gaa asirra walii galla. Wangeelaa nu dura jira miti Roobeeraa kiyya waan wangeelii jedhu wayii jechaa ta'u. Anillee bakka kanatti baay'ee sinakkiifachuun barbaada. Dhaggeeffadha caloo dhaggeeffadha. Har'a sa'a daqiiqaan kaasoo nu kana keessatti takka agartee Roobeeraatu Islaamummaa fudhata takka anaatu waan ni fudhata. Dhugaan namaan kana lulachuu bira bakka tokko qofaatu dhugaarra jira malee lulachuu dhugaarra jiraachuu hin dandeenyu. Abadan yoo namni lama ka gareen A fi B waliin taphattu kubbaa taphattu tokko injifata malee lachuun ni injifattu. Yoo gartee duwwaa baanis deebi'anii gartee goolii kannanii maal ligooree ni Borimmoo deebinee waliin taphannaa jechuudha. Akkas hanqa injifatamtee takka hanqana injifattutti akkanuma waliin deemna. Kana takkee tana sammuu qabadhu. Injifachuu yoo jedhu waan gartee dirqiin wada godhanii miti fudhatama waan qabu ragaa fudhatama qabu laphee keebanteen isin qabanii walii galla. Okay. Waluu reebnu malee Oromoo safuu qabdi anaafati. Akkas dhugaa waliin tu'inu sun tokko maaf jennaan Yesuus Kiristoos bara seexaanatti illee lallabe deem fuula koo duraa tare jedheen Waaqayyuma duwwaaf sagadi kan jedhu gartee isuma guubaaf hojjedhu kan jedhu caafamee jira jedheen bara Yesuus. Wayiboo ibidda dhagaatti fudhatee itti gallakkise dhuguma itti himee miti. Jaalalaan mo'ate bar. Akkas. Saniif okay kanaaf ani ragaa tokkoffaa yeroon fidadhu wangeela keetirraa dubbii Yesuusiin fidadha dubbii Yesuus tokkoffaa namni ammaani dandeettii humnatii yoon beela fiilingii kiyya san doktora dura maatii dura haadha manaa kiyya dura eenyu fiilingii beelaa sanaa eenyu dhagaa dura anaami. Asitti waadaa akkasii galu abuu kiyya waa wangeelli kun jedhu uumama aga mul'ataatti achi keessatti kan amanu dubbii achi keessatti amanu hundumtu dubbii Waaqaa jedheeti amana. Kanaaf wangeela keessaa waan jalqabaa dhaggeeffadhamas uumamaati aga mul'ataatti Baayibilii kun dubbii Waaqaati jedhee amana. Okay, bakka takkaan si dubbisa. Waan achi keessaa baastee natti dubbattu dubbii Waaqayyooti. Hin danda'u jechuudha. Okay, ayyee dubbii bakka takkaan si dubbisa ayyee bakki takkaan si dubbisa. Akkana jedha. Okay, akkana jedha. Filiphos keessa tokko farqa. Ani Phaawulos Kiristoos Yesuusiif hojjedhee hidhamee utuun jiru Ximooxiyoos obboleessa keenya wajjin gara Filimoon jaallatamaa hojittiis hidhata keenya ta'eeti. Dubbii kana eenyu dubbate? Phaawulos. Dubbiin kun kan Waaqayyooti moo kan Phaawulos? Phaawulos dubbate garuu gaafa dubbatu hafuura qulqulluun hoogganameetu dubbate. Irraan deebi'a. Ani Phaawulos kan jechuun kan dubbiin kun amma isa dubbachaa jiru. Ani abbuun dubbii kana gaafan dubbadhu hidhata kiyya Haayimadii wajjin utuu TikTok irra teenyee jirru akkas jettee gaafa dubbattu waan jedhu ergaadha waan kun ergaadha miti Roobeeraa kiyya ergaa gara Filimoon ergaadha dabdaabbee ergaadha waan barreessee ergeemi waan inni barreessee erge moo waan Waaqayyoon barreessee erge dhaggeeffadhu kaa
ergaa kana ka barreesse Phaawulos. Phaawulos bare Yesuus mitimi. Phaawulos tu barreesse. Ayya. Garuu kan inni hoogganame ittiin barreeffame hafuura qulqulluutiin hoogganame. Ati amma sheeka yoo taate waaqaaf nama gidduu taateetu rabbiif nama gidduu taateetu Okay, hojii dubbiin rabbiitti kun kenne hojjetame. dubbii Waaqayyoo abbaati moo dubbii Phaawulos? Dubbiin dubbatame kun kan Moo Phaawulos. dubbii Yesuus? Dubbii Yesuus. Dubbiin dubbatame kun dubbii Phaawulos. Ani Way Phaawulos Yesuus jedhe dubbii waan kana dubbateef. way Yesuus dubbate guyyuma tokko way dubbate. Dubbii Yesuus hin dubbanne kaachirra hin jiru. Goos kana Iddoon maree walii dubbachaa galle. jiru kun Okay, Phaawulos. fakkeenya biraati ammas. Fakkeenya Waa'ee tokkoon Yesuus sii hin godha ammas. deebisi. Waa'ee Yesuus hin Ayya. deebisi. Sirraa dhisa. Kanaafuu anas wangeela kana keessa akka inni amanu dubbii Waaqayyo abbaa jira jee namana. Dubbii Yesuustu jira jee namana. Dubbii Ayya. Phaawulostu jira. Dubbii barattootaa Ayya. jira. Dubbii raajootaa Dubbii Musee jira. Dubbii raajota walii galatti. Akkasuma dubbii harree bala'amtu jira. Harree Ayya, bala'am harreenis sirrii. dubbachuu. Dubbii Sirrii sayxaanaallee as keessa ni jirti. Haasawni Ni jirti. sayxaanaa Ni ni jirti. jirti. Haasawni sayxaanaa san dubbii Waaqayyooti. Deem yoo dandeesse dhagaa kana buddeena jijjiira kan jedhan san dubbii Waaqayyooti moo dubbii sayxaanaati? Dubbii seexanatu Yesuusiin yoo Akkas akkas kaa goote akkas dubbii Waaqayyooti achirraa inni dubbii hundi wangeela keessa Dhaggeeffadhu dubbii gaa. Waaqayyooti hin jedhin kaa. Maal siin jechuun beektaa itti amana achi keessa kan barreeffame. Haa barreeffamu malee dubbiin san yaase Yesuusiin. Quraanati dubbii rabbii jettee amantanii? Eessan hunda quraana kiyya Waaqayyumaa dubbate qaamni dubbate hin jiru kan biraa. Waaqarraa gad darbatame quraan. No waaqara kitaaba akkana gad darbame jechuun miti bara ergamaa Waaqayyootu Nabi Muhammaditti fide malee amma fakkeenyaaf yaa Muhammad Waaqayyoo kitaaba barreeffame barreessee fidee kitaaba Muhammaditti hin kennee Muhammad immoo sagalee dubbiitu dhufee hin jedhe dubbii okay fakkeenyaaf ergamaa akkasuma jechuudha kaa kunis. dubbii Phaawulos yaa Philo yaa Phaawulos yaa obboleessa kiyya akkana Erga jaakketaan achi Rabbii- dhiise naafiti Phaawulos jedhu dubbii Waaqayyootu dubbate eessa dubbate kakuma Abuu waa keessatti. Abuu dhaggeeffadhu. Erga Rabbii yaada Muhammad dubbatu qalbii isaa keessa kaa'ee karaa ergamaa fidee Hin keenya akkasii barreesse. akka quraanaati wangeela waladda akkasii miti. Quraana fidee harka isaa keessa kaa'e Muhammaditti akka inni fidee Ansan siin siin bakka jedhe godhe. ergamaa Waaqayyo Gabriel the angel come to him ergamaa Waaqayyootti dhufeen siin jedhe. Amma fakkeenyaaf Eeyyee. wangeela keessatti okay dubbii akkanaafaa jennee fudhan. Maariyaamitti dubroo Maariyaamitti ergamaa Waaqayyo Gabriel dhufe moo hin dhufne? Dhufee itti meera ati ilma ni Maal deessaa jedheen? inni sin dhalataa jedhe. Ilma sin deessa jedhee dubbate. Dubbii dubbatee mi dubbii san? Eeyyee. Dubbiin san tagartee ergamaa Waaqayyooti moo ta Waaqayyooti? Ergamaa Waaqayyotu karaa ergamaa isaa dhufee Maariyaamitti akka dubbatu godhe. Akkas. Okay, Phaawulositti eenyu dhufee dubbate? Phaawulositti immoo this is the problem where the point is. That's a problem. I know it's a big problem. I know we need to fix. Let's talk. I know it's a problem. Wallahi. Seera uumamaatti abbaa ilma hafuura qulqulluu jedha. Nuyi amma akkasitti arroobeeraan siin jedha. Wangeela Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 yoo dhatte Raajotatti dhaggeeffadhu kaasitti waa'ee raajotaa bira nan banadhu banattuutiif hin jedhee. Jidduu namaatiif Waaqayyo Yesuus isa namati Yesuustu jira jidduu ilma namaatii fi Waaqayyo jidduu. Abuuko Ishee. Wangeela 66 jirame kasi bira jiru kun. Wangeela 66 kuni nuyi akka kiristaanaatti bakka lamatti ramee jira. Kakuu moofaa fi haarawaa. Kakuu moofaa kun kitaabota 39 of keessaa qaba. Kakuun haaraa kun kitaaba 29 of keessaa qabdi. 27 of keessaa qabdi. Walitti 66. Kakuu moofaa ka barreesse tokko aga 5 ka yoo kitaabota 5 dubbite Musaan barreesse. Uumamaa kaasee. Seenaa dheertuu nuti seenaa waan Phaawulos qofa nama dhiisee kitaaba san kakuu moofaa dhiisee akkasitti muuf kakuu haaraa sittaasa. Phaawulos kitaaba meeqa barreesse? Wangeela kana keessa irra guddaa kitaaban gartee macaafan ka barreesse Phaawulos himi? Phaawulos achi keessaa kitaaba Roomaa hojii namootaa kaasee. Eenyutu barreesse ergaa 13 moo maal barreesse? Ibroota hin beekamu malee unknown author jedhanii. Ergaa jedha kitaabni waan inni barreessu ergaa mootummaa adda addaatti erge. Ergaan san dabdaabbii akka mootummaa tokkotti erguumi. Ambaasaadara akka ambaasaadaraatti. Ambaasadara eenyutu ambaasadara isa godhate Phaawulos? Eenyu ambaasadara isa godhate? Anamma ambaasadara Yesuus bakka bu'aa Yesuusan. Eenyu bakka buufate? Laala san jedhe waan kun Phaawulos ergama qulqulluu jettanii mi?
Akkuma kooti bari. Akkuma Laala, kiyyatu ambaasaadara Yesus, Yesuus. okay, Yesus barattoota ni Bakka qabu moo bu'eetu qabu? dhugaa Yesuus dubbata. Robeera, Barattoota 12 qaba ture Yesuus. san keessaa Phaawulos ni jira? Hin jiru. Goobas, kallattiidhaan Yesus Kiristoos kan inni barsiisu ture barattoota kanaami? Kallattiidhaan kan Yesuus duukaa ture waggaa 3 walakkaa namoota 12 keessaa Beeke, Yihudaa isa beeke, du'e qofa. barattoota duuka buute, barattoota Yesus kan jedhamu, disciple warri jedhamu 12 callaami? 12 12 filate, Luqaas 6:12 irratti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee warra achi walii qabaman keessaa 12 duuka buutu godhatee filateemi? Eeyyee. Okay, Sirri. warra biyya lafaa kallattiin gaafa barsiisu ture Phaawulos bira jira? Hin jiru Phaawulos. There's a lot of Thank you. gap between Phaawulos Goobas, and him. kallattiidhaan Yesus Kiristoos barattoota kan ergaa ture moo hin turre? Ergaa ture barsiisan barceen. Okay, Phaawulos kallattiidhaan Yesus irraa barate? Kallattiidhaan osoo itti waan kallattiin itti mul'ate Yesuus. Kallattiidhaan itti mul'ate sin jedhe kallattii fi alkallattii daayirektii fi indaayirektii ni beekta jedhee namaan. Amma ati quraanaa kallattiin Gabriel. Waa'ee quraanaa dhiisan siin hin jenne Phaawulos kanarra jira. Waa'ee Phaawulos kanarra jira. Isuma akkuma kanaa jechuudha bar ati waan barattetu Ani asirraa ani kallattiidhaan hin baranne kallattii asirraa hin baradhe maleen. Bakka in Phaawulosis kasitti Okay, karaa Damaasqoo okay, Phaawulos wanti walii galu kun Phaawulos barattoota Yesuus keessaa miti. Hin jiru. Hin jiru. Phaawulos Yesuus hin kallattiin wal argeen beeku Yesuus illee hin beeku miti. Qaama wal arganii hin beekan eeyyee. Hin beekan. Phaawulos ati ergamaa qulqulluu jettee amantaami? Ka waaqa ergate eeyyee. Ragaa naa kan bakka Waaqayyoon itti ergate Kan Phaawulos. Yesuus ergate jechuudha. Ergamaa Yesuus kan hin ta'e jedhee iddoo baay'ee Phaawulos no ifiif Yesuus Kiristoos biraa hin jiru biyya lafaarraa deeme Yesuus Kiristoos barattoota isaa duwwaa ergachuu ture. Deema akkana godha. Kutaa biyya Galiilaa Samaariyaa jedhe Phaawulos bakka gartee Yesuus Kiristoos itti erge naayimi Yesuus bakka itti erge. Na dhaggeeffadhu gaama iddoo biraas si deebisa. Yoo isa nama sittaasa'u kana hubatte duwwaatu waa'ee Phaawulos hin hubatte. Hubachuu miti kaa. Ani kan waan waan bira dirqina fudhachiisin kaa. Dhaggeeffadhu. Gaaffiif deebii gochuun barbaadu wangeelasi Quraanas dhugaa wal hubachiisna yoo ta'e we need to go deep. Maaliif We already answer bar ati naa deebistee bar nama tokko ka barattoota Yesuus keessaa hin ta'in. waan wangeelarra jiru dinaayisi gochuu hin danda'u. The truth is that Okay, eegan jira waan si jiru mee bira kun haa kun gaafiin keenya illee kana Yesuus nama moo ergamaa jedheetiin amanaati waan jedhe Phaawulos kanaaf hennu Phaawulos guyyuma tokko Let's go to the Yesuus question. laala dura waan Phaawulos booda kanatti hayyee waan hin jeef ani tokkoffaa ragaan an fudhadhu tokkoffaa wangeela keetiraa tokkoffaa the first priority the proof that I will take from this Bible jecha Waaqayyo abbaa kan Yesuus dura kan dursu jecha Yesuus dura kan dursu Yesuus Kiristoos Phaawulos an qaamarraa dhageen beeku Yesuus akka jedhu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageen isinitti hima jedha miti. Yesuusu kan abbaa kiyya dhagaa jechaa ture bar. Bar beeke Yesuus waaqarraa waan dhageenutti maami. Kasitti maa jira mila. The fact is this dhaggeeffadhu kan. Dhaggeeffadhu kan. Anaaf ani ciccirtee fixaa akkam godhare. No, afaan isi ciruu miti. Annaamusa qaba si dhaggeeffadhu. Laa dubbiin afaanii qabdee naamusa hin qabdu jenne. Okay, haasa'iti erga fixxee immoo nan deebisaan jedhati. Na hubachiisiisa booddeen immoo si Okay, ani deebisa. ayyeta isteetimentii katabadhu. Dubbiin akkuma reefu siimas keessa ragaan ati naaf tokkoffaa wanni asirra dubbiin asirra jirtu dubbii Waaqayyo abbaa taakka. Dubbii Yesuus lama. Dubbii raajoota xixiqqoo fi gurguddoo 3. Dubbii barattoota Yesuus 4. Dubbii Phaawulos 5. Dubbii bineensotaa. Dubbii seexaanaallee jira. Dubbii gartee qaamni biraa waan akkanaatillee ni jira. Kana hunda dura waan ni dursu ragaan dursu the first tokkoffaa irratti kan dursu Ahmad itti fufaa. Maal jettan? Akkasiin wanni walittaniif gabaabsitanii mata duree tokko keewwattanii. Sanuma deebinuuf sanuma deebin. Kanaaf akka booda waan wanta natti hin finneef waasii galuu qaba. Maali beektaa macaafa kana dhibbarraa dhibbas sobadha hin jennu nuti. Dhibbarraa dhibbas dhugaadha hin jennu. That's good. Maaliif unu biratti wanti dhugaadha wanti kijibadha. Wanti dogongorris dogongora. Kan nuti dhibbarraa dhibbaa dogongora tokko hin qabu dhugaadha jennee amannu kana. Quraana? Kana kan nuti akkas jennu. Siifi isaanaaf immoo wangeelan jedhamiire. Okay, ati garuu kana fakkeenyaaf siif haa kaasu. Waanuma gabaabaa immoo naa deebisi. Ati akka keetti dhugaadha jechuu dandeessa?
dhugaa miti jechuu dandeesse. Akka keetti kun kana keessa dhugaan jira akka keetti. Lafa dhugaatti jira. Agam qabaman Quraana mana kiristaanaa peente mi Ingiliffaa qaban Quraana mana dhugaa sitti nuuf. Dhugaan keessa jira. Ni jiree. Galatoo hayyee. Innaa warri kaan sobadhayyuutii jedhu rakkoon qabu galatoo miti. Asaadee binooma fakkeenyaa fi kitaaba kana keessatti waa'ee jaalalaa waa'ee guntunni kee akkasii maaloon kee akkasii maaloon kee akkasii jedhee asaa kitaaba kana keessatti jechuudha. Okay. Solomoon gaafa barreessu eeyyee. Eeywa waa'ee kanaasa akkasuma Yaaqoobii ijoollee isaa durbaa lamaan waliin dhugee dhugaatiitiin sagaagalummaa dalagee irraa ulfeessee dhashee jedha. Noemi. Yaaqoob. Nohi akkas godhe bar. Seera uumamaa boqonnaa kudhanii kaasii dubbisa. Sorry. Lamaan keessaa tokkodha. Nasirrees rakkoon qabu garuu lamaan keessaa tokkumadha. Nohi kan akkas godhe bishaan badiisaa booda akkana amannutti. Ijoollee isaa Nohidha kan akkas godhe. Nohi. Seera uumamaa yeroo biraa dubbisi seera uumamaa. Lootidha. No, seera uumamaa boqonnaa kudhanii kaasii dubbisisee isaan sanaan argatta. Ayyee. Kun amma fakkeenyaaf jecha Waaqayyoodha. Kamtu? Kamachaa'e moo? No, machaa'ee dhugee ijoollee isaa lamaan waliin rafee irraati dhalche. In ulfaa'aniif abbaa isaaniif durboonni lamaan jechuudha. Kun jecha Waaqayyoodha. Gaammas asitti gaakasee jiru amartiyyaa. Roobera. Isa booda laata. Kun jecha Waaqayyoodha moo jecha Waaqayyoo miti? Konseptii isaa hubachuun nurra jira miti sentensii tokko waa tokko keessaa piikii gochuun nurra hin jiru. Konseptii isaa fakkeenyaaf kitaabni gaafa barreeffamu boqonnaa 10 gaafa jedhu lakkoofsa tokko lakkoofsa 3 jedhee itti fufiinsaan dubbata. Booda naa ibsita rakkoon qabu. Garuu kun jecha Waaqayyoodha bakki kun amma jecha Waaqayyoodha jettee amantaa? Ahmed. In amanta moo namantuudha bara? Okay, can I speak my opinion freely? Dominating gochuu yaaliniiti waan asitti maayirus na dhaggeeffachaa. Ani si dhaggeeffadhu jedhu meenaan waan kana fakkaatu. Dhaggeeffadhaatumti jechuudha. Yoo naaf barreessite gara kiyyatti jechoota tarreessite yoo naaf barreessite paraagiraafii tokko yoo naaf barreessite lafa naatoo duwwaan kee piikii godha osoo hin taane yaadate achirratti naaf barreessite hundumaa gaafan konseptii sana hubadhu sanarratti rifleekshinii sii godha jechuudha. Okay, gaafa wangeelli kuni afuuraan hoogganame barreeffame gaafa jennu achi keessa seenaan jira, seenaan Israa'el jira, maqaan ijoollee Israa'el jira. Kana duwwaa miti. Waanuma tokko tokko keessaa fuune kana jechuu osoo hin taane waa'ee seenaa Israa'el jira, waa'ee lafaa jira. Tole xumurtee? No, gidduutti waa softee. Waa'een biyyaa jira, waa'een waraanaa jira. Waa'een nama wal fixuu jira, waa'een meeqaa achirra jira jechuudha. Taatee achirra jiru aseeneffamus malee akka seenaatti dubbifamus malee istoorikaalii ta'uu malee ka barreessee namni kitaaba sana barreessee hoggansa hafuura qulqulluutiin barreeffame jennee hamanna malee taateen achirra jiru kun afaan Waaqayyoo keessaa ba'ee siin jechaa jiru. Galee namati? Ayyee xumurtee? Xumureeyyee. Galatoo. Garuu utuu isa silaa ishee gaafachaa turtan gara Roozaatti yoo deebine natti tola yeroo gabaabaa qabu waa'ee Yesuus. Akkati xumuratte.